Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa fedhii fi hawwii tajaajila faayinaansii hawaasa musliimaa guutuuf baankiiwwan dhalarraa bilisaa seera sheeriyaa guutuun hojjetan banuun tajaajila kennaa jira. Baankichi dameewwan tajaajila dhalarraa bilisaa kennan naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa magaalaa Kamiseetti damee Muftii Daawud, magaalaa Baatitti ammoo damee Halaal banee eebbisuun tajaajila kennuu eegaleera. Jiraattonni magaalaa Kamisee fi Baatee tajaajila dhalarraa bilisaa argachuun isaanii kan isaan gammachiisee fi sochii dinagdee keessa akka seenaniif kan isaan gargaaru ta'uu dubbataniiru. Waanni kun waan baay'ee zabana hedduudhaaf eegaa fi yaadaa akkasumas yoomnuu taati jenne waan ittiin bololuu turre. Saniifuu har'a dameen kun asitti ummata keenya rakkataa kanaaf banamuusaadha. Baay'ee na dhagahamaa nan gammadee jecha. Dargaggoota godinichaa godaansa seeraan alaarraa kan baraaru akka ta'es jiraattonni kunneen ibsaniiru. Kan biyya kanaaf bu'aa hedduu buusuu danda'an turan, kan biyya kana gabbisuudhaaf guddisuudhaaf dandeettii qaban turan biyya alaatti deemanii fi baraa keessa gubachaa jiraatanii bahari keessatti qurxummii asaan nyaachaa jiraate, qurxummii nyaachaa jiraate amma saniif in irrisaa jedheetiin yaada. Pirezidaantiin Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa obbo Darrabee Asfaaw gama isaaniitiin akka ibsanitti baankichi uummanni musliimaa sochii dinagdee keessa akka galuuf tajaajila baankii dhalarraa bilisaa kennaa akka jiru eeraniiru. Baankichi tajaajila dhalarraa bilisaa kennaa jiruunis birrii biiliyoona 6 ol qusatamuu ibsaniiru. Karaa foddaa qofaan maammila tuqaa tokkoo fi 500,000 ol yoo horatu walitti qabee asirraa qusannoodhaan walitti qabamellee horii biliyoona 6 ol darbee jira. Karaa kanaan horii walitti qabuu qofa odoo hin taane hawaasni keenya akkamitti dinagdee irratti hirmaata kan jedhu irratti hundaa'ee warra daldala biyya keessatti daldaluuf, warra warshaa dhaabbatuuf, warra alargiitti hirmaatuuf, warra konkolaataa fi meeshaalee qonnaa bituuf baankichi haga ammaa horii biliyoona 4.3 ol hawaasa musliimati liqeessee kennee jira. Hayyuu fi qorataan amantaa musliimaa Profeesar Adam Kaamil ummanni musliimaa kanaan dura sochii dinagdee irraa dhiibamaa akka ture eeruun yeroo ammaa kana seera sheeriyaa irratti hundaa'uun baankiin hojjetu banamuun isaa carraa guddaa waan ta'eef hawaasni musliimaa baankichatti qusachuun tajaajilamuu akka qabu dhaamaniiru. Naannoo Amaaraatti bulchaan godina addaa Oromiyaa obbo Ahmad Hasan gama isaaniitiin baankiin dhala malee hawaasa musliimaa giddugaleessa taasifachuun baname ummata godinichaatiif carraa guddaa akka ta'ee fi hawaasni godinichaa sochii dinagdee keessa akka seenuuf qaamni mootummaa gahee irraa eegamu kan ba'u ta'uu dubbataniiru. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatis hawaasa musliimaatiin baankiin dhalarraa bilisaa banamuu isaatiin baga gammaddan jechuun ergaa kan dabarsan yoo ta'u dargaggoonni godinichaa carraa kanatti fayyadamuun biyya ofitti hojjetanii jijjiiramuu akka danda'an ibsaniiru. Baankii wajjiniin dhaabbannee eega dhalarraa bilisa hawaarra geenya amata meeqa qabsoodhaaf itti asiin geesse faaruun kan rabbiiti amma maal faa wajjin hojjennaa jechuun barnoota nama barbaachisa. Kanaaf warra barate abbaa hogeessaatti ergadhaati qotee bulaan maal hojjechuu danda'a? Hogeessi horsiisee bulaa maal hojjetachuu danda'a? Baankii dhala hin qabne wajjin. Faabirikaa akkamitti ijoollee wal ijaartee karaarra teessee bookee asii bachi deemtee bakka malee ooltu akkamitti abbaa faabirikaa ta'uu dandeessanii ardhuma hojii manee isinii kennamee narraa fudhadhaa. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa waggaa 4 dura dameewwan 141 tajaajilaa ture. Yeroo ammaa kana dameewwan 418 irraan gahuu miseensota miliyoona 7 ol qabaachuu isaa fi qusannaan isaas birrii biiliyoona 41 ol dhaqqabuun ibsameera.